Hojiin akkam inspektar? Hojiin gaariidha. Maal gaariidhaan inspektar? Magaalli keenya harka qashalabbeetti kufaa jirti. Maaliif hoo jetti? Torban darbe keessatti si'a sadii nama tokko irratti saamichi qaqqabe. Moobaayilii harkaa fudhatan, sa'aatii harkarraa hiikkatan, guyyaa adiidhaan warqii morma isaa irraa hiikkatan. Kanaafuu magaalli keenya harka shalabbee harkatti kufuu ishiin beekamu. Imannaan dhiyaate nama tokko irratti miidhama deddeebi'aa ture tarreessa. Kanaaf magaalli kun harkaatti jalatti kufteetti jechuuf ammas gahaa miti yaaltu jedhu qaba. Inspektar torban tokkotti boorsaa nama 15 kiisii keessaa fudhata. Kanan beektan inspektar. Dabalataan himataan warqeef sa'aatiinsaa guyyaa adiitiin jalaa saamame kun akeekkachiisni ajjechaa akka isa qaqqabaa jiru jecha isaan of kennuunsaas dagatamuu qabu war. Maal jechaa jirtaa isaa jiru? Inspektar hin beeku jechaa jirtaa? Ifama komaandar hin beeku. Kun akka hojii keetti akkanatti horachuu qabda. Inspektar akeekkachiisni ajjechaa himataa kanarra qaqqabaa jira. Ati akkamitti mirkaneeffatte? Himannaa isaa dubbisuu dandeessa. Waa bayii hedduu kana keessa darbee har'a ga'uun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Kanaaf nuti immoo fuulduratti rakkinaalee fayyaa irratti dhalatan hundaa'uyyuu deeggarsa isaaniitiin akka qabsoofnee balleessinu waadaa galaa. Egaa guyyaa har'aan kun guyyaa gammachuuti, guyyaa addaati waan ta'eef kan kanaan nu ga'eef utuma dhugdanii utuma taphattanii kabajamtoota keessummoota keenyaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaa sababatti asitti wal geenye farra eeboo hospitaalaa Laalcheeti. Hospitaalichis kan kabajamoo obbo Beellamii mee obbo Beellamiif duraan dursa haamilee guddaa naa kenname. Egaa obbo Beellam akkuma beekamu Ameerikaa waggaa hedduudhaan turuun qarshii hedduu kuufatanii asitti dhangalaasuun hawaasa isaanii uummata isaanii tajaajiluuf keessumatti yoo dhukkuba kalee faana kan wal qabatu bilisaan tajaajiluuf waadaa nu galaniiru obbo Beellamii haamilee guddaa ammallee irra deebi'aatiin. Egaa sababa kanaan obbo Beellamiin haasaa gabaabaa akka nu taasisaniif mee kabajaan isaan affeeraa haamilee ta'anii asirratti. Galatooma egaa akkuma buleessi koo ibsetti guyyaan har'aa kun anaaf guyyaa addaati. Ogummaan qabuun barumsaan qabuun turmaata koo biyya alaatti gaafii sammuu koo cinqaa ture har'a naa milkaa'uu isaatti hedduun gammadee baga naa gammaddan. Egaa amma hospitaalli kun amma yeroodhaaf hojii haa jalqabu malee gara fuulduraa ogeeyyiiwwan biyya alaarraa galan jiru. Ammas immoo biyya keessaa ogeeyyiiwwan kanaan leenji'anii tajaajila kennaa jiran jiru. Egaa muuxannoon kun yookiin hospitaalli kun kan kanaan raawwatu qofa osoo hin taane iddoowwan rakkoowwan akkasii jiran baadiyyaa keessa deddeemuudhaan rakkoo uummanni keenya qabu keessattuu dhukkuba kaleetiin namoota rakkachaa jiran tajaajiluudhaaf ammas isin fuulduratti waadaa gala. Kan isaa akkachiise eenyu? Maal jedhee akkachiiseeni? Eenyu kan isaa akkachiise? Inspektar kun hojii keetii situ qorata. Tolee jajamaadha. Maaltu gala? Eessatti? Mee waan hundumaaf iyyuu hospitaala keessaa? Komaandar maaltummaa? Deemuu dandeenyaa komaandar? Taa'imee inspektar. Namtichi amma qajeelmaa godhataniitu ofudhe. Namichi kam? Isa himataa.
akkamitti dhame eenyutu hudhe akkamitti du'e commander maaltu ta'eera inspector osoo nun teenye irratti mari'annu bar nu dursaa'e Riyoonni koo na cinaa ta'uudhaan jajjabina isaanii hamileen isaan naa kennan hedduu isaan galateeffadhaa naa galateeffadhaa. Egaa haati manaa koo deseenaan na cinaa ta'uudhaan hamileen ishii naa kennitu hospitaala kana akkan xumuru hedduu na jajjabeesseera hamilee naa kennaa. Eebbaarraa kanarratti namoonni ijoo taatan argamtan malee uummata naannoo waliin sagantaa bal'aa ta'e qopheessinee akka eebbisiisnu waadaan sinii galaa galatoomaa fayyaa ta'a. Bala Maltan singgul. Oh, putih apa jeste? Hello, Bonnie. Bontu? Injit. Yesterday, Tessin. Hiriya should air out in day. Huh? Hey.
dagachuu hin dandeessu ati. Tuffiidhaan barku. Ati yoo tuffattee dhiisu maaltu si dhorke? Maraataa kanaaf mana ta'uun kan kee kun maal jedhama qaba? Osoo maraataa ta'ee jechoota akkasii afaan baasee natti hin dubbatu ture. Maraataa irraa jecha gaarii eeguun kan keetu immoo ajaa'iba. Doon kabajameetti mataa koo ganna cabse. Ati yoo waan mataa isaa cabsituun dhabde? Hantuunni quufte funyaana duree uffatteedha. Beellam kutadhu. Maraataa kanaaf boqonnaa saalaa dhufu. Inni daandii irratti rakkatee jira. Ruuhiin isaa keessaa boodidde jiraachuu dadhabee du'uu dadhabee karaa irratti miidhamaa jira. Beellam arrabsee malee arrabsamee hin beeku. Qaanessee malee qaana'ee hin beeku. Tuffadhee malee tuffatamee hin beeku. Maraataa kanaaf kan ta'u humna siif ergisu. Hin ta'u. Maraataa kana osoo hin gaggeessin dura furtuu saanduqa harkaa fuudhuun nurra jira. Furtuu maali? Furtuun jireenya keenyaa harka maraataa kanaa keessa jirti. Maal haasawaa jirta beellamnaaf hin galle? Maraataa kana dhabuu jechuun warqii ammarradhee fidne galaanatti naquu jechuudha. Warqii ammarradhee fidne dhabuu jechuudha. Warqii ammarradhee fidne Ajjechaa kana dudduubaan iccitii wayii nutti dhugaasaa jira. Inspektar. Ajjechaa ta'uu isaatiif barragaa tokko illee hin qabu. Of ajjeesuu ishee biragaa dhiisuu dandeessaa? Isallee ammaaf kana siin jechuu hin danda'u. Garuu niitiin kun hojii ishee irraa ari'amuu ishee hin dagatin. Sababiin du'aaf ishee geessise ammoo hudhamuu ta'uusaas akkasuma. Kanaafuu of ajjeestee jechuuf dhuga gaasuu danda'a bara. Hojii irraa ari'amtee ofuutu jettee yaadda? Maybe hojii ishee waan jaallattuuf. Kan duute garuu haadha warraa dura taa'aa waajjira fayyaa. Haadha warraa bashannanaa ta'uu ishee maaf dagatte? Hin daganne inspektar. Walitti dhufeenyi isaan qabanillee araada dhugaatii ishiin qabduun jeeqamuu isaallee nan beeka. Araada dhugaatii? Yoom jalqabde? Egaa jecha obbo Shallamaan nu kennanii erga dhugaatii jalqabde gara waggaa tokkoo ga'uu isheeti kan inni ibsu. Erga hojiirraa ari'amtee hoo? Hojiirraa ari'amtee egaa xalayaan waajjira isheetirraa nuuf ergame erga hojiirraa ari'amtee ji'a ja'a guutuu isheeti kan inni nuuf ibsu. Abbaan warraa ishee hojiirraa ari'amuu ishee haala kamiitiin simate? Inspektar, ammas obbo Shallamaan jecha nuuf kenneen aangoon koo misoomaaf guddina magaalaa kanaatiif hojjechuudha. Namni kamiyyuu hojii isaatis haqaan dhugaanii fi iftoomaan hojjechuu qaba jecha jedhu kan inni nuuf kenne. Ejjannoon koo kunis maatii kootirrattis ni hojjeta jedhee kan inni jecha isaa nu kenne. Inspektar jecha isaa irraa akka hubannutti namichi kun
hojiirraa ari'amuu haadha warraa isaa kan inni cal'isee dhiise haati warraa isaa badii mataa isheetiin akka isheen hojiirraa ari'amte amanee waan fudhate natti fakkaata. Itti gaafatamaa waajjirichaa jechuun daayireektarri hospitaala sanaa garuu haadha manaa isaanii garuu hojiitti deebisu baannaan hojiirraa akka ari'aman akeekkachiisa gahanii ture. Obbo Shallamaa Raamoo? Eeyyee. hunda caalaa xumura isaan jaaladhu. Maal taatee bareeduuti? Maal dhuma isaan jaalanne moo? Dhuma maal? Waa'ee fiilmichaa amma ilaallee haasa'aa jira bara. Baay'ee bareedaa ture. Bu'aa bahii san hunda keessa darbanii dhufara tolfuu isaanii baay'een jaaladha. Maatiin intalaa gammachuun isaanii nama ajaa'ibsiisa. Gammachuu? Gammachuu kamiin jetta? Isa fiilmichaa amma ilaalleet qaba. Maal taafaan kee walitti qabdee konkolaataa kana yoo oofte? Jaalalli keenya suluujiidhaan hidhamee. Gammachuun abbaa kootii daangaan qabu sila. Rabbiif jedhi dhaabi konkolaataa. Maal taatee booda? Labuusi miilaan deema. Maal? Labuusi bu'uun barbaade. Dhaabi siin jedhe. Oduu duree kee caqasuuf obsan qabu bara. Himannaa isaa dubbisuu dandeessa. Bu'aa bahii hedduu kana keessa darbee har'a ga'uun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Kanaaf nuti immoo fuulduratti rakkinaalee fayyaa irratti dhalatan hundaa'uyyuu deeggarsa isaaniitiin akka qabsoofnee balleessinu waadaa galaa. Egaa guyyaa har'aan kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa addaati waan ta'eef kan kanaan nu ga'eef utuma dhugdanii utuma taphattanii kabajamtoota keessummoota keenyaa baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Egaa sababatti asitti wal geenye farra eebba hospitaalaa Laayitseetiin hospitaalichis kan kabajamoo obbo Beellamii mee obbo Beellamiif duraan dursa haamilee guddaa naa kenname. Egaa obbo Beellam akkuma beekamu Ameerikaa waggaa hedduudhaan turuun qarshii hedduu kuufatanii asitti dhangalaasuun hawaasa isaanii uummata isaanii tajaajiluuf keessumattuu yoo dhukkuba kalee faana kan wal qabatu bilisaan tajaajiluuf waadaa nu galaniiru. Obbo Beellamii haamilee guddaa ammallee irra deebi'aatiin. Egaa sababa kanaan obbo Beellamiin haasaa gabaabaa akka nu taasisaniif mee kabajaan isaan affeeraa haamilee ta'anii asirratti. Galatooma. Egaa akkuma buleessi koo ibsetti guyyaan har'aa kun anaaf guyyaa addaati. Ogummaan qabuun barumsaan qabuun turmaata koo biyya alaatti gaafii sammuu koo cinqaa ture. Har'a naa milkaa'uu isaatti hedduun gammadee baga naa gammaddan.
Egaa amma hospitaalli kun amma yeroodhaaf hojii haa jalqabu malee gara fuulduraa ogeeyyiiwwan biyya alaarraa galan jiru. Ammas immoo biyya keessaa ogeeyyiiwwan kanaan leenji'anii tajaajila kennaa jiran jiru. Egaa muuxannoon kun yookiin hospitaalli kun kan kanaan raawwatu qofa osoo hin taane iddoowwan rakkoowwan akkasii jiran baadiyyaa keessa deddeemuudhaan rakkoo uummanni keenya qabu keessattuu dhukkuba kaleetiin namoota rakkachaa jiran tajaajiluudhaaf ammas si fuulduratti waadaa gala. Kan isaa akkachiise eenyu? Maal jedhee akkachiiseeni? Eenyu kan isaa akkachiise? Inspektar. Kun hojii keetii situ qorata. Tolee jajamaadha. Maaltu gala? Eessatti? Mee waan hundumaaf iyyuu hospitaala keessaa. Komaander maaltu mana? Deemuu dandeenya komaander? Taa'imee inspektar. Hojiin akkam inspektar? Hojiin gaariidha. Maal gaariidhaan inspektar? Magaalli keenya harka kashaladdeetti kufaa jirti. Maaliif hoo jetti? Torban darbe keessatti si'a sadii nama tokko irratti saamichi qaqqabe. Moobaayilii harkaa fudhatan, sa'aatii harkarraa hiikkatan, guyyaa adiidhaan warqii morma isaa irraa hiikkatan. Kanaafuu magaalli keenya harka shalabbee harkatti kufuu ishiin beekamu. Imannaan dhiyaate nama tokko irratti miidhama deddeebi'aa ture tarreessa. Kanaaf magaalli kun harka hattuu jalatti kuftee jechuuf ammas gahaa miti ilaaltu jedhu qaba. Inspektar torban tokkotti boorsaa nama 15 kiisii keessaa fudhata. Kanan beektu inspektar. Dabalataan himataan warqeef sa'aatiinsaa guyyaa adiitiin jalaa saamame kun akeekkachiisni ajjechaa akka isa qaqqabaa jiru jecha isaan of kennuunsaas dagatamuu qabu bara. Maal jechaa jirtaa isaa jiru? Inspektar hin beeku jechaa jirtaa? Ifama komaander hin beeku. Kun immoo hojii keetii akkanatti qorachuu qabda. Inspektar akeekkachiisni ajjechaa himataa kanarra qaqqabaa jira. Ati akkamitti mirkaneeffatte? Funyaan adurreef uffatteedha. Beellam kutadhu. Marataa kanaaf boqonnaa saalaa dhufu. Inni daandii irratti rakkatee jira. Ruuhiin isaa keessaa boodiddee jiraachuu dadhabee du'uu dadhabee karaa irratti miidhamaa jira. Beellam arrabsee malee arrabsamee hin beeku. Qaanessee malee qaana'ee hin beeku. Tuffadhee malee tuffatamee hin beeku. Marataa kanaaf kan ta'u humna siif ergisu. Hin ta'u. Maraata kana osoo hin gaggeessin dura furtuu saanduqaa harkaa fuudhuun nurra jira.
Furtuu maali? Furtuun jireenya keenya harka maraata kanaa keessa jirti. Maal haasawaa jirta beellamnaaf hin galle? Maraata kana dhabuu jechuun warqii ammarradhee finne galaanatti naquu jechuudha. Warqii ammarradhee finne dhabuu jechuudha. Warqii ammarradhee finne Ajjechaa kana dudduubaan iccitii wayii nutti dhugaasaa jira. Inspektar, ajjechaa ta'uu isaatiif ragaa tokko illee hin qabu. Of ajjeesuu ishee ragaa dhiisuu dandeessaa? Isallee ammaaf kana siin jechuu hin danda'u. Garuu niitiin kun hojii ishee irraa ari'amuu ishee hin dagati. Sababiin du'aaf ishee geessise ammoo hudhamuu ta'uusaas akkasuma. Kanaafuu of ajjeestee jechuuf dhuka gaasuu danda'a bara. Hojii irraa ari'amtee ofuutu jettee yaadda? Maybe hojii ishee waan jaallattuuf. Kan duute garuu haadha warraa dura taa'aa waajjira fayyaa haadha mana bashannanaa ta'uu ishee maaf dagatte? Hin daganne inspektar. Walitti dhufeenyi isaan qabanillee araada dhugaatii ishiin qabduun jeeqamuu isaallee naan beeka. Araada dhugaatii? Namtichi amma qajeelmaa godhataniitu of fuudhe. Namichi kam? Isa himataa. Akkamittuudhaan eenyutu fuudhe? Akkamitti du'e komaandar? Maaltu ta'aa jira? Inspektar, osoo nuun teenyee irratti mari'annu bari nu dursaa jiru. Hiriyoonni koo na cinaa ta'uudhaan jajjabina isaanii haamileen isaan naa kennan hedduu isaan galateeffadhaa naa galateeffadhaa. Hati mana ko desenan na cina ta'uudhaan haamileen ishii naa kennitu hospitaala kana kan tumuru hedduu na jajjabeesseera haamilee naa kennaa. Eebbarraa kanarratti namoonni ijoo taatanii argamtan malee uummata naannoo waliin sagantaa bal'aa ta'e qopheessinee akka eebbisiisnu waadaan isinii galaa galatoomaa fayyaa ta'a. Bala Maltan Simon. Oh, puta, fallaste.
Hello Bonnie. Boontuu hin jirtu. Eessa deemte isiin? Hiriyaa ishee dheeraa wajjin deemte. Eeyyee. Dagachuun dandeessu ati? Tuffiidhaan barku. Ati yoo tuffattee dhiisu maaltu si dhorke? Maraataa kanaaf mana ta'uun kan kee kun maal jedhama qaba? Osoo maraataa ta'ee jechoota akkasii afaan baasee natti hin dubbatu ture. Maraataa irraa jecha gaarii eeguun kan keetu immoo ajaa'iba. Iddoon kabajameetti mataa koo ganna cabse. Ati yoo waan mataa isaa cabsituu hin dhabde? Hantuunni qofti